qabeenya nu saamanii saba koo bullaatti nu dhiisanii dhadhaate makuufanii galataa kunoo nu hiyyoomsanii weseerri caffeetuma innotaa jalaa batee mali callisuun lafaa fi lafee tanteera nu saamanii biyyaa nu qotansisuun hintaatu jedhiin oromoo ilmaan koo bokkoosisuun daangaa dabree alagaatu gabroonfate nyaatee dhugee dhiiga keenya nu tuutate laala gara oromoo yoomirraanfate laala gara oromoo yoomirraanfate. daangaa ofii akkatee gata yaalamni kanaanollee jalangoo sittaati summi hintaa'irree nutti roorrisuun mantaani falmi leenca oromoo si abbaan biyyaa qeerransoo falmi. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم ملاتو جرتا أبا خشو كم قافي جراتا مبين إيسيني xiyyaara of fedhe alla nuyyuu akka oofaa jirru gubachaatti jirra. xiyyaara oofaa raa'ee xiyyaara keessa jira. xiyyaara oofaatti atuu gubataa jirta. manyammeen kunillee abboo jechoota tokko tokko beekta jechoota bilookii jedhan dubbate bilookii. namni jiru Gaaffilee jira namni seeraan jiru haasenu namni abboo hiddi nama yaa waamee hunda sana maayyuu hunda yaame kottu dhukkisiis. Miilaan gadi hin dhaqqabdamoo baajaajii keenya. Lafa kaaftee akka mana keessa namfiisifne kaa mucaan gurbaan gabaabana seemu akkam sila hay kan dheeraa laal meetira 2 Gaaffilee jira gaaffilee hin gaafadha. Mee nama tokko affeeree ka'eetiin eenyu haasessisu furtuu kootume. Ahlan xiyyaara keessa xiyyaara ofaara akkasitti oofaa. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. xiyyaara ofaata. Fayyaa nagaa akkam? Jira alhamdulillah jalata rabbi akkami. Ayandasa. Rakkoon kun sana rakkoo yoo anli
silkiirraan Hangaasaa seenaa. kenna xiqqaa. Hmm? Dhukkisiisaa kam ta'e badaxaa ta'an. Diiboora gaafii jira gaafii qabadha namni gaafii irra hirmaattan koottaa. Dhukkisii tokko narraa dhoogi. Sagaleen kee dhagamaa? Jira sagaleen kee? Takka bahee dhufa hin ba'a. Bahee deebi'a. Takka bahee deebi'a. Konnekshinii baay'ee dadhabaadha. Gaaffii qaba sagalee raayyaa naa gadi qabiiti. Okay. Jirra kiyyaaba kana kan dhufte. Naamni akkasii jala jira. Nama afuri. Yee. As namni baay'een jiru reefu seene waan ta'eef. Haa seenan itti fuullee gaafii kan jedhanii mee mata duree naa tuqatan agarsiisee hin qayyabadha. Mata dureen gaafii 13 qaba. Namni hunda argate badhaasa qaba. Garuu namni namaa bade dhukkisiisa bade Dhukkisiisna bira jira bar. Ijoollee jira. Gaafiin hin jirti koottaa. Dhukkisiisi waa'ee mulaaxaa malee waan biraan haasa'u mulaaxaa kana haasaa oolaa torbee guutuu. Badhaasni maalidha? Badhaasni maalidha? Badhaasa booda argitanii nama himaa nama badhaasa. Badhaasni namatti ni himamu erga namni mootee booda. Isi haa gaafadhu. Isaan abdiin gaafii jajjaba qabatanii dhufatanii jiranii baay'inuu jirmalla. Okay. Kiyya na hordofatta? Ayyee yoo maatte inshallah jabaadha. Kan gaafiin jalqaba maal jedhaa afaan Oromootiin? Namoonni ballee qabadhee dhufan jedheen bichaati. Kan adda ta'e kami jedha? Kan adda ta'e kami? Gaafiin jalqabaa kan adda ta'e kami? A. Handarii B. Guugee C. Mokodii D. Simbira. Ba. Irratti ni deebi'a. Kan adda ta'e kami? A. Handarii B. Guugee C. Mokodii D. Simbira. Hambaa jedheera. As kottu hirmaadhu namoonni hirmaattota irratti hirmaadhaan akkam isin argan? Asii fi maatii rakkoon qabu deemaa isa jala hirmaadhaa ofiin asii barreessaanii maatii. Ishi namni argate eenyunni as namni kan jiru Dhukkisiichaa jedheera. Caa Caa maal jedhee? Caa maal jedhee? Caa mokoodii jedha. Moqoodii dhageetti dhukkisiisa. Mokoodii. Sabboontuu. Namni seenee keessaa baay'ee hin barbaadne gaafilee beektaa kanaaf ishee gara gaafii irratti kan onnechu. Dhukkisiichaa hima deebisee namni waa gaafii gaafatan keessaa sasatti jedhee lixa yookaan ammoo yoo namni kolfe ammoo kolfaafi.
ilka addeessaa nama deemaa walaana nama aasaa. Aafibaan anaaf jecha har'a. Aafibaan anaaf jecha haaraadha. Jiru Anifatu baga waliin jiraattan beeknu ajjeeru nyaana maadha. gaafa Okay, deebiin isaa deebiin isaa daadha. Simbira. Handariin guugeen mokotii maqaa handariiti kun martinu. Simbirroo. Okay, gaafii lammaffaa. Simbirti adda. Okay. Lammaffaan A. Aduu B. Samii C. Hurrii D. Lafa. Mata duree dubbi bifaalee awwaal. Mata dureen jira jiru kan adda ta'e. Okay. A. Aduu B. Samii C. Hurrii D. Lafa. Samiidha. Samii. Asii daa jedheera muheen. Asii koomentii daa deebisanii. Maal dhukkisiis? Shikiyyaa Kandiyaa Mariyaam Kadir okay Kabiraa dhukkisiis maal jedhe? Dhukkisii ta'uu fi yoo nama muddee malee tana maan deebisu daa lafa jedhe innilleen. Okay warri daa lafa argataniittanii. Ani maaf samii lixeree ganaa booda namshi anti agara samii lixxiisaniif samii dubbadhee godhanaa adii rakkoon qaba. Bakka duwwaa tana buuta bakka duwwaadha. Akka abalutti sirbaan bakka duwwaa nama jallisa. Morma. Kabiraa. Akka abalutti sirbaan bakka duwwaa nama jallisa. Akka abalutti sirbaan morma nama jallisaa mormaa jedhan as ilaallee. Ati mormatteetta Kabiraa hoo? Morma nama jallisaa dhukkisiisilleen immoo heelleen namni hunduu akkasuma jedha namni na jala jiru. Okay asillee aggatteetti kiyyaan. Ishi morma nama jallisaa deebiin sirriidha. Arfaffaarra jirra. Hayyuu dura namni dubbate akka nama bakka duwwaati. Hayyuu dura namni dubbate akka nama bakka duwwaati. A. Maraateeti B. Gubateeti C. Garbuu haameeti D. Biqila haameeti. Baa. Irras ni deeba. Hayyuu dura namni dubbate akka nama bakka duwwaati. A. Maraateeti B. Gubateeti C. Garbuu haameeti D. Biqila haameeti. Ambaa jedheera warri hirmaatti barbaadan. Gaafileen keessa salphaadha. Aja'anii A jedheera. Moo'ee A jedheera. Mariyaam Markeet Kedir A jettee. Okay Kabiraa. Gubate maa inni qubeen kaa'ee dhukkisiisi. Filannoo waliin Deebiin isaa warri daa jettan argataniittan. Namni hayyuu dura dubbate akka nama biqila haameeti jedhan. Deebiin daadha. Okay namni hayyuu duba dubbate akka nama maaliiti? Ka dura dubbate akka garbuu akka biqila haameeti jenne
namni hayyuu duuba dubbate akka nama bakka duwwaati. Namni hayyuu duuba dubbate akka nama maaliiti? A. Boqqolloo haameeti. B. Citaa haameeti. D. Daandii ijaareeti. D. Qarmaa haameeti. Boqqolloo. Boqqolloo irra isinii deema gaafii tana. Citaa Namni hayyuu duuba dubbate akka nama bakka duwwaati. A. Boqqolloo haameeti. B. Citaa haameeti. C. Daandii ijaareeti. D. Qarmaa haameeti. Qarmaaf galabaan tokkochumaa garuu qarmaa hameedda. Achiyoo namoota hirmaatan dubbisi. Homa takka uumaa dubbataan jedhu biyya sana ofiisaa muddama hidha namaa deebisaan jiru. Bareetii dubbisiisa. Okay, deebiin isaa namni hayyuu duuba dubbate akka nama qarmaa haameeti. Warri daa'ettan argattaniittan. Ishi gaafii jaaffaa. Gurbaan sun kan ija fuudhuu miti. Ija fuudhuu ka jedhu maal jechuudha? Gurbaan sun kan ija fuudhuu miti. Ija fuudhuun kun maal jechuudha? A. Ija balleessuu. B. Saalfatuu. C. Bareeduu. D. Nama gargaaru. Ija saalfatu. Daa hin gomu baruu kiyya. Ija nabba baaftu jetti. Ayyee. Maarra itti siimeera bar dhukkisiis itti siimee jira. Sitti meera muca dhukkisiis itti siimeera bar warri daa jettan argattanii kan jedhe garuu ati hin arganne taata daandii ijaareetiin jenne ati. Heerra wakabaa godha deebiin deebi'ee jennaa yaa rabbi nama sabana kana. Ayyee. Tanaaf filannoon maal ta'e? Filannoon isii ani ija nama fuudhu jedheera. Mee irra deebi'ee. Gurbaan sun kan ija nama fuudhuu miti. Ija fuudhuu miti jettuun kun maal jechuudha? A. Ija balleessuu. B. Saalfatuu. C. Bareeduu. D. Nama gargaaru. Bareeduu. Caa kan bareeduu miti. Caa jedhanati. Warri baa jettan argattaniittan. Saalfatu. Furtuu. Baay'ee deebiin. Si qabee jira. Anu gargaara bar. Ayyeetu jechuun callisaa. Okay. Deebiin isaa baadha. Hin ta'u.
hin ta'u. Ija fuudhuu miti jechuun hin salphatu jechaadha. Hin salphatu. Gurbaan ija fuudhuu miti. Okay, welcome dhukkisiisu. Abdiin magana dhiiseera. Akkasuma jettaati jedhu akkasuma si qabee haa ta'u. Gaaffii itti aanu. Dhuguma gamana dhuguma waan biraan barreessinaame dhuguma akka malee na qabaara barsanii na kolfitanii kalaas bahee ka'ee dhufaa haayi mataa ulfaata dhuguma mataa ulfaata dafitana deebisee bitaa dhuguma mataa ulfaata jechuun maal jechuudha okay a gidirama ba goota ca abshaal daa gowwaa gowwaadha haa gowwoomsu dhabdee gowwaa abdii bahee dhufa deebisee sagaleen maayii na jee kana okay jetteetta miira deebi okay irra si deeba dhuguma mataa ulfaata waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh Khadija welcome dhuguma mataa ulfaata jechuun mataa ulfaata jechuun kun maal gidirama baagoota caafshaal daagowwaa gidirama ayyee kabira وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا gidirama ada oke deebisni deebisa Khadija Yana qabeenyaa qabu akkanuma taamaa godhanii. Ayyee. Sagaleen keemaa deebee na dhageessa yoo si hojii seen. Nama siraa qannaseera. Okay, deebiin isaa gidiramaadha. Mataa ulfaata jechuun gidirama. Gidirama jechuun waan rakkisaa jecha. Saddeetaffa. Isheen gowwaa jettee nu gaafatee kuttee bargaa fi kana gowwaa jettee nu deebiste. Si takkachatti si qofatu yaada gaafilee tana siin dura siin gaafadheera. Isheen hidda harkisuu beekti. Sagalee qannasachimee furtu. Sagalee kee deebee dhagaa jiran. Okay, amo. Warroonni salaamtaa gaafata. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inneerra. Isheen hidda harkisuu beekti. A. Safaruu. Hidda harkisuu beekte jechuun maali? Hidda harkisuu beekte jechuun kun. A. Safaruu. B. Funyoo furuu. C. Sanyii lakkaa'uu. D. Fageessitee yaaduu. C. Sanyii lakkaa'uudha. Okay, biraa. Isheen hidda harkisuu beekti jechuun yoo ricaatti argatanii sanyii lakkaa'uu
fira harkisuu waan akkasiiti. Sagal Gaafiin reef deebi'e maalidha hin dhageenye. Gaafiin suni maali abdi gaafiin deebi'e sun ka mataa gowwamu maali laa. gidiramaa Gidiraadha gidiramaa. sa gidiramadha. Sagalaffaa lakki Deebiin mataa deebi'e hin kun mariin caayii ta'e. eecaadha sanyii lakkaa'udha. Salgaffaa Maal gadheetti. lakki mataa hin mariin. Mataa hin mariin jechuun kun maali? A hin sobiin, A hin sodaatin, B afoo hin bu'in, C hin didin, D hin mormin. Irra isinii deebi'a. Lakki mataa hin mariin. Mataa hin mariin. Mataa hin mariin jechuun A hin sodaatin, B afoo hin bu'in, C hin didin, D hin mormin. Didinii ta'a caa. Maal mataa mara kun dhakaan jedhanii maal? Matama marii achi deema nama jilaadha. Okay. Kabira. Asillee caa jedheera muheen. Asillee caa jedhaniiran. Waan deebisuun deebisirree karaa baddaati. Hai. Kabira. Dukkisis argee, Khadija argee. Kiyya maal jechuu ati? Hici jette. Hici jechuun maal? Caa jechuu keeti? Okay. Kabiraa jira? Ayyee. Deebiin caadha. Hin didin. Saba kaa. Isaan fattu odumaan si argu akkana akkana gootee naan beekta. Abdii sirri gataadha. Hin didin jechaadha. Okay. Kalaata akkasuma naan ibsuu deema kun qaba gabaafii dhumatti. Hayaati ajettee laa hin didin caadha jechaadha. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Makkiyyaa bakka nagaan dhufte. Gaafiin kurnaffaan akkana jedha. Gowwaa kofalchiisanii bakka duwwaa. Gowwaa kofalchiisanii bakka duwwaa. A. Haasaa harkaa fuudhu. B. Ilkaan lakkaa'u. C. Gamna gammachiisu. D. Kolfa gonfachiisu. Ilkaan lakkaa'u. Gowwaa kofalchiisanii bakka duwwaa. A. Haasaa harkaa fuudhu. B. Ilkaan lakkaa'u. C. Gamna gammachiisu. D. Kolfa gonfachiisu. Sagaleen jedha gamaa? Hin dhaga'ame. Sagaleen keessi biraa na dhageessa deebisee. Abdii kana sirraa qannaa seeraa gurratti dhukkubeereef ofirraa darbitu wannaati. Hin dhagamu bareeda. Deebiin isaa kun namni martuu deebiseera. Gowwaa kofalchiisanii ba'aa ilkaan lakkaa'u. Okay. Kanneen armaan gadii keessaa jechi tishoon isa kami? Kanneen armaan gadii keessaa jechi tishoon isa kami? A. Jaarsummaa. B. Micciirraa. C. Namtolche. D. Waraabessa. Irras ni deebi'a. Kanneen armaan gadii keessaa jechi tishoon isa kami? A. Jaarsummaa. B. Micciirraa. C. Namtolche. D. Waraabessa. Jaarsummaa jedhee namtolchee kabiraa. Kabiraa. Waraabessa.
Dhukkisiisi korojuu fiduu baafte dafteen deebistu. Al tokko irra deebi. Tole. Ati waan naaf illee goota beekta na xaarsuuf illee irra si deeba rakkoon qabu. Kanneen armaan gadii keessaa jecha tishoo kan ta'e isa kami? Jecha tishoo. A. Jaarsummaa. B. Micciirraa. C. Namtolche. D. Waraabessa. Kam? Shabakaa koottu qabee waaqa. Gadhisi kaamme gadha geettira si deebiira. Okay. Muzammil qeerroo jechi tishoon yookiin micciirraan waraabessa. Kami barreessite habiibi? Daa waraabessa. Okay. Deebiin isaa deebisuu miti. Deebiin isaa namtolche. Namtolche. Jecha tishoo jechuun jecha lama. Jecha lama. Namaa fi tolche. Tishoodha macha walirraa hin hafu namtolche. Sarara xiqqoo jidduu jirti. Yoo namtolche jettee barreessitu nam jettee sarara xiqqishuu gootee tolchetta. Tishoo jedhamuun akkasii. Okay. Gaaffii 12ffaa. Kanneen armaan gadii keessaa irra butaan isa kami? Irra butaa qabu kami? Kanneen armaan gadii keessaa jechi irra butaa qabu kami? Kanneen armaan gadii keessaa jechi irra butaa qabu kami? A. Nama. B. Soddaa. C. Lafa. D. Jirma. Irrasinii deebi'a. Kanneen armaan gadii keessaa jechi irra butaa qabu isa kami? A. Nama. B. Soddaa. C. Lafa. D. Jirma. Ada dhugaa jedhee dhukkisiisata mataan dhugaa waantee mukaasaa fi fakkaate. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Gaaffii irra jirra. Lafa jettee haa jirmu. Anillee sanuma hambaasaa irra kaayadha. Dhukkisiis nama jedhe akkee. Dabra Maaltu jira? gaaffii gaafataa jira. Gaaffii irra himaadha. Gaaffii mana nama dhibu bichaa nan gaafatin gaa. Okay. Namni gaaffiin akkamitti dhibde? Dhukkisiis. Garaa na nyaatte miskiina. Kootu mee bada dhukkisiisa mooliin gubnaa mucaa kana wallaa. Gaaffii akkanaa kana qabuuni gaaffii akkanaa dhabdee gaaffii akkamii dandeettaa? Deebiin isaa jirma. Jirmi irra butaa qaba. Irra deebi mee gaaffii. Koo amma dabartee tabiraa tirsi dubbisaan dhageeffatta. Deebiin jirma ta'a jechi irra butaa qaba. Okay, furtuu baga nagaan dhufte. Gaaffii 13ffaa. Kanneen armaan gadii keessaa dubbachiiftuu dheeraa kan qabu kami? Kanneen armaan gadii keessaa dubbachiiftuu dheeraa kan qabu kami? Booda addanna gaafadhu dhukkisiisa akkamitti barsiisa? Si hima booda na gaafadhu. Naa dhuftee Oromiyaa. Khadija maal filattee argamte? Khadija maal gaafii tana? Haa jetti. Naa! Sarkaa badee. Irra butaachuu sarkaa badee. Irra butaachuu maal jechuudha dura? Irra butaa jecha akka jirma, harka, harma, garba, garaagarummaa, barsiisaa kunniin irra butaa of keessaa qaba. Kanneen armaan gadii keessaa dubbachiiftuu dheeraa kan qabu isa kami? Dubbachiiftuu dheeraa. A. Tokko. B. Lama. C. Laafaa. D. Hunduu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Bareedaa bareedaa. Kitaaba baabaa. Amma siif galee. Okay.
irra sii deebi'a. Kan dubbachiiftuu kanneen armaan gadii keessaa kan dubbachiiftuu dheeraa qabu isa kami? A tokko, B lama, C laafaa, D hunduu. Laala Khadija filannoo akkasii hin jiru. Aafi caawwanni hin jiru. Tokko qofa filatta. Yookaan hunduu jedhi yookaan tokko filadhu. Wanni akkasii hin jiru. Garuu mirga kee akka feetee barreessuu ati akkasii fakkaatti. Okay. Hasan, Awwii, Samiraa, Darartuu maan dubbattan isin hirmaattanii? Khadijaan daa'ette. Hunduu okay. Isinii deebisa. Deebiin isaa laafaa jedhu jecha. Dubbachiiftuu dheeraa qabu. Laafaa, faa, laafaa. Okay. Kanneen armaan gadii keessaa jecha jabaataa kan qabu kami? Jecha jabaataa kan qabu kami? A. Lammii. B. Soddaa. C. Hedduu. D. Hunduu. Irra sii deebi'a. Kanneen armaan gadii keessaa jecha jabaataa kan qabu isa kami? A. Lammii. B. Soddaa. C. Hedduu. D. Hunduu. Garam dubbii jetti. Akkasuma. Makiyyaan A jette. Dukkisiis hunduu jedhee biraa hunduu. Kiyyaan lammii jette. Hawwiin soddaa jette. Hasan caa jedhee caa maal jedhaa? Hedduu. Okay. Biraa. Deebiin isaa adeebisu fixeera gaafii nama. Irra deebi'u. Kanneen armaan gadii keessaa jecha jabaataa kan qabu isa kami? Jecha jabaataa. A. Lammii. B. Soddaa. C. Hedduu. D. Hunduu. Dafaa deebisaa waan akkanaa kanneen barreessitanii isinii gala malee akkanatti yaada isiniin gala. Jedhaniirani asii. Lammii kabiraa. Okay. Namni martuu yaaleera isinii deebisaa. Deebiin isaa daa hunduu ta'a. Hunduu. Hunduu jecha jabaataadha. Lammiin maa lama. Soddaan daa lama. Hedduu ka jedhu daa lama. Jabaata jecha jabaata jechuun dubbifamaa jecha jabaata ka jedhamu. Okay. Amma kanan barreessitanii agarsiistan barreeffamaan agarsiistan. Lafa jedhii barreessi. Lafa. Lafa jedhii barreessi. Okay. Takka. Yaamboo hawwii kabiraa. Dukkisiis kabiraa. Okay. Asiillee deebisanii lafa yaaniran. Laayi faayi. Nama asii barreessitu argaa kan ijaan arge. Ayyee. Okay. Warri lafa ittan namni argate asii eenyu fa'a? Namni argate hawwiin argatteetti dukkisiis Khadija argattee jirta. Makiyyaan argattee jirta. Hasan argatee jira. Lafa laa a fa
Asiileen. Yes. Qubee afur qofa. Asiileen. Asaan. Gaaffii akkas heddummeessi. Okay. Garaa jedhii barreessi. Garaa. Garaa. Gaa. Raa. Aa. An garaa jedhe. Garan jenni. Garaa. Garaa keenya kana qabaattee nyaannu. Garaa. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gaayii. Sabboontu akka Gaayii. jedhamtanii. Raayii. Ayam. Raayii. Ayii. Gaa. Gaa. Sabaa. Himeen. Hai, tiga aku bakal dasi berapa Dhukkisiis lagi? maal balleessee itti kolfitan? Maal balleessee dhukkisiis? Maal jedhamee maatti kolfan? Gana, gana, gana wabaa barreessu edaan kolfin dhukkisiis. Gana ilkaan keetuu lakkoftee dhufta. Saabdi. Kanaafuu naan galle waan kolfitaniif. Hasanis. Abarsiisaa gana ilkaan lakkoftee. Nan kolfisiin yuutuubii irra galuu deemtan. Mee namni ofitti amanamummaa qabu garaa namni jedhee barreessu. Kiyya sirra jedhume. Nanuutii barreessa afaanii nuti himu. Garaa hin himtu hawwii dhiisme dubbiin jajjabdu. Animu. Okay. Jechi garaa jedhu warri argate eenyu? Eenyutu argate? Khadijaa argattee jirti. Dhukkisiis argate. Kadar argatte. Makiyyaan argatte. Mes. Gaa. Raa. Garaa. Shakkii tokko malee jedha dhukkisiis. Ani hoo ati gara jette. Hawwi ati gara jette. Gara. Gara jette. Gara. Raa. Gara. Okay. Hawwi. Eenyu furtuu osoo baateeti baay'ee guddate bira. Yabdi akkam nagaa alhamdulillah. Gara dhibbatti okay. Okay argatanittani warra akkasii barreessitan. Kattaan gingilchaadha barreessa. Gingilchaa sadaakuudhaan biyya keenyatti gingilchaan san daakuudhaan dhabanaa san gingilchaa. Gingilchaa jedhu barreessi iftu. Gingilchaa. Ati deebiseera. Ijoollee gingilchaa jedhaa barreessa. Gingilchaa. Afaanii nu deebise ani gaa dhageeffadhu ishee dubbisaa koomentii nu deebise gaa furtuu dubbiin tun jajjabdu siif qalbii fakkaachuu danda'a. Jajjabdu dubbiin tun akka afaaniin barreessisanii miti. Okay, ishee dhageeffadhu kan namni asii deebisiti hima. Gaayii, naayii, gaayii, laayii, chaayii, gingilchaa. Warri argate amma isinii dubbisaa. Warra qajeelotti barreessi. Yakkam nagaadha alhamdulillah. Muuyee illee qajeeloo barreesseera qabxii isaa xaasaa. Okay, gingilchaa tokkoffaa makkiyyaan argatteetti. Ittaansiin gingilchaa dhukkisiis kiyyaa hin arganne.
Abdul Sabur illee hin arganne, Ilama Jamal. goote, Akkasii Khadija illee hin barreeffamti arganne. xaasaa. Gingilchaatti atin yaa'u hin taane. Gingilcha sabboontu arsilixaa. Waaw argatteerta. Khadijaan beekaa rabbashti na fakkaate yeroo tokko tokko. Ibboo rabbi si haa gingilchu hin jedhu ani. Okay, gingilcha akkitti barraa'u gaa'ii na gaa'ii la cha a'a gingilcha. Moo'een argateera asii anillee argadhee jira wallaa. Qabinaa qabxii Okay, xaasaa. si qabeera. Mee jecha yeroo baay'ee walii barreessitan lubbuu jedhaa barreessaa lubbuu. La u baba u. Laayi uyi baayi lama akeerarra uyi lama lubbuu. Nanse. Abdii gaafii akkamitti dhufte addaati. Amma laal amma jechi lubbuu kun laal akkitti barroo qaba laal hin dogongorina. Lubbuu jettee barreessituu fi lubbuu jettee barreessitu garaagarummaa qaba. Ani jechi kan jedhu afaan kee laala lubbuu jedhan lubbuu. Asillee muheen laayi uyi baayi baayi uyi uyi. Akkaan deebise. Asii Furtuu jamaan afaanichaa laayi. dhiisin jedhan. Furtuu Asii afaanichaa dhiisin qometti. jedhan. Namni dhufee as jala haa barreessu waan ijaan argamana. Dhufee as jalatti haa barreessu. Deemaa ijoolleessa jala barreessaa fi jamaalii fi muheen. Mucaa xaasaa mataa dhaqata qubee. Dhaqaa barreessaa fi isa jalatti. Okay, haa deebisu amma isinii. Mee warri argate. Hin arganne gaafii tana takkittiin keessanuu. An arga kun asii amma laayi takkaa fi uyi lamaa fi baayi takkittii fi uyi barreessanii asii jechuudha. Andammootu baayi lama godhee uyi lama Namni asii godhee argate nama tokko qofa. akkasii Hawwii qofatu argate hawwii. Lubbuu laa'uu baa'uu lubbuu. Yoo namaan jette lubbuu jetta laal an namaan jennan lubbuu jedhan. Yoo namaan jette lubbuu yoo jedhe nama san uun dabalamti sirriidha. Lubbuu yoo jedhamu uu takkatti taate. Lubbuu jettee hin taane. Jecha afaan kiyyaraa dhageeffannee isin hordofne. An lubbuun jenne lubbuu jedhan. Lubbuun jenne lubbuu. Okay, rataraa. Cinaacha. Cinaacha dhii barreessa. Caa fi na Cinaacha. chaa a'a cinaacha. Cinaacha. Gaafii takka qofa isiniif isii boodatti. Kallacha tokkummaa hundi sirrii miti abbee hiika hin qabu lubbuun ni qabaata. Maqaan kee muheedha. Muhammadi jechuu fi Muhammad jechuun garaagarummaa qabu beekaa afaan irratti. Lakka walirraan korrojinaa wallaaltanii karaan badinaa. Makiyyaan takka taate makiyyaan takka jabduudha. Cinaacha osoo hin ta'in cinaacha jedhaa barreessaa jedhee barre. Nan argadheera akiida. Sirriitti yaala. Sirriitti itti yaada. Kanuma barreessina. Itti yaada barreessa. Cinaacha. Maal taate? Natu dogoggore moo ijoollee dogoggore? Mee carraa takkatti isinii kenna irra deebaa yaalaa malee carraa takka isinii kenneera hunda keessaniifuu hin arganne gamma. Barreessaa maal takkatti irra deebaa? Hai anjaaleera bar caa na chaa a'a cinaacha. Cinaacha. Cinaacha.
waladdaa miti. Cinaachi beekamaadhaaf shakkii kan qabu. Cinaachi kun yeroo hedduu barreessitanii barumsa keessatti cinaacha jechuudha. Hin taane haalli kuni. Bar abdii yoo namni hundi argatu mataa raasaa yaa hin beektanii isin haala isaa amala isaa. Nama hunda argate yaa namni dogongoruu barbaada. Hin arganne. Oduu argatanii tasna jedhaa yoo. Ani si deebisee rabar kiyya bichaanuu siif gaadha osoo beekte hayi. Namni hedduun akka qubeetti osoo ittiin fayyadamne akka afaaniitti fayyadamu yoo hedduu ni arga. Wow. Namni tokko argateera. Chadhimeen dhabni isin dhabdan nuun jechuuf taata se'e. Laa gadi jedhu. Namni yaaltan gaariidha. Bakka yaaltanii galatooma. Cinaacha. Mee qubee takka takkaan dubbisi. Namni argate ammas eenyu. Argatte isin hin jedhu dhiyaatan isin jechuu danda'a. Namni mee guutuutti argate jira. Namni guutuu argatee hin jiru garuu. Itti dhiyaatanii jirtanii. Maaltu godhe jettee cinaacha ammas barsiisaa. Hin taane lamaan abadan walitti nama. Dhukkisiisa bar bakka dubbiin kaatuun beeka. Ilallaale. Waan ofii dhabeef. Naa lama. Cinaachootti naa lama. Akkasii qofaadha. Hayi. Haalaasa gurbaan. Cinaacha. Naa lama taate. Cinaacha. Abdul Sabor yaaliin kee bareeda. Maashaallaadha. Eenyu sabboontu arsiidhaa sunis gaariidha. Caa, I, naanaa, aa, chaa, a. Cinaacha. Daawun marsiisaadha. Ani kaa. No an takkaadha. Waaw, ani argadheera. Lama godhe. Abadan kun yoomiyyuu hin ta'u. Ati abadan jettan suuta laallaa olaman siimna. Teknooloojii harka qabnaan hundi kenna. Eenyu argatere? Argattaniittanii warri akkasii barreessitan akkan jeessan barreessitan. Caa, I, naanaa, aa, chaa, a. Eewwa kunooti. Cinaacha. Akkas barraa. Okay. Gaafii dhumaati. Gaafii dhumaati. Namummaa. Na a ma u ma a. Namummaa. Eenyu furtuu. Mormiin na mudateera. Cinaacha irratti. Namummaa. Hin jarjarin haqa. Ibsaa welcome. Galatooma. Marti keessan namummaa seeraan barreessitanii. Thank you. Guddaa isin galateeffadha.